Ashamaa harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota fo'aadha jalatti argamtan nageenyi keenya kabajaa fi ulfina xiqqaa fi guddaa keessa mara jechuudha dhiiraa fi shamarraa osoo hin jedhin ilmaan Oromoo hundi akkam jirtu nagaadhaa warri biyya fageenyaa jirtanus bakka jirtan maratti nagaa keessan isiniif hawwa bakka jirtanutti nageenya keessan qofa dhagahu rabbi nuuf kennu kanaafuu akkam jirtu nagaadhaa jecha egaa harramee waa xiqqoo isiniif dubbachuun dhufe sunis maa inni jechuun keessan hin oolu egaa Nasraa Gursum akkuma isinii kunoo asirratti argaa jirtan yookaan immoo miidiyaa adda addaa irratti kan dubbatamaa jiru jechuudha. Nasraa Gursum rakkoo ishee mudate jedhamaa dubbatamaa jiru jechuudha. Nama qaama hin beekamneen narkutanidha kan isheen dubbataa jirtu jechuudha. Garuu ragaa wajjin wanti ammallee irra gahamis hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee biyya Kaayiroo kana keessatti wanti nuti beekuu qabnu dhugaa jirtus dhugaa isin beektanus jechuudha. Biyya Kaayiroo kana keessatti diraamaawwan adda addaa ni dalagamu. Diraamaan dalagamu kanneen akka kiroroskii dhuguu, kanneen akka bicuusii xiqqoo adagaa jechuun dhukkubni bu'uun nama qabnaan akka goofandiin banamee wal birrii ittiin funaanachuu diraamaa akkasii baay'ee kan ilaalaa turreedha. Anis kan ilaalaa tureedha biyyan keessa ture waan ta'eedhaaf jechuudha lammii kiyya. Ani ofii kootii diraamaa jiraa keessaa isa tokkodha. Diraamaa biyya sanaa keessan ture waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu cubbuu hin dubbadhu bakka kanatti jechuudha. Maaliif guyyaa tokko narra gahuu danda'a. Kanaafuu cubbuu hin dubbadhu. Gamanuma isin beeksisuun qaba jechuudha. Egaa lammii kiyya afaan kiyya dhageessan an Nasraa Gursum gammadeef miti. Wallahi rakkoon kun irra guddaaf wanti xiqqoollee wanti na gammachiisu takka illee hin jiru. Miidhama Oromoo kamiyyuu an gammadee hin beeku. Kakadheen isiniif himaa jechuudha. Dhageeffadhaa. Siyaasaan gargar ta'anii waan adda addaatiin wal qoonnee gandummaan wal qoonnee hagam wal nyaannullee hammeenya keessoo isiniif akkan hin qabne gamanumaan naa beekuu keessan hin barbaade. Shawaa irraa ta'e, Arsii irraa ta'e, Walloo irraa ta'e, Harargee irraa naaf ta'e, Jimma irraa naaf ta'e, anaaf ija kooti isin jechuudha. Yoo Harargeen jiraate Jimmaan jiraata. Yoo Arsiin jiraate Walloon nagaan jiraata. Yoo Jimmaan jiraate Harargeen nagaan jiraata jechuudha. Kanaafuu nuti ilmaan haadha tokkooti. Wal kayyanuu hin danda'u. Firri adda bahuu gonkuma hin danda'u. Dhiigni namarraa fagaatee adda hin bahu. Garuu wal tuqa wal lolas. Fakkeenyaaf nuti maatii tokko dhiiga tokko maatii jechuun fira jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboleettii kiyyaan osoo hin ka'ee hagam wal lolee hagam wal miidhee walirraa fagaannee waliin oolnee waliin cinnee hafuu hin dandeenye. Gaafa rakkoo numatu waliif dhiiga jechuudha. Numatu waliif birmata waan ta'eefu hammeenyaaf waan akkanaatiif warri yaada akkanaa sammuu akkanaatti fayyadamtan irraa osoo of qusattanii jedha ani obboleessi keessan waan nayi maarii jechuudha. Kan na beektanuu fi kan isin beeku jechuudha. Kan isin jaallattanuu fi kan isin jaallatudha. Hammeenya walirratti dalaguudhaan namni hamma aanarratti dalagame hin jiru. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Hamma Nasraa Gursum miidhama isheetti kan gammaduu qabu tokko ana ture. Maaliif jedha. Guyyaa an akkas rakkoon akkasii narra gahe jechuudha. Akkuma hundi keessan beektan Oromoon hin beekne hin jiru. Egaa duula narratti baname hanga du'aa ture. Garuu akka Rabbiif akka Waaqaaf jirra. Akka Rabbiif hafne jechuudha. Malee miidhama yeroo sanaa anis himadhee hin beeku. Jechuun waan an keessa darbe anis himadhee hin beeku jechuudha. Dhiirri hin himatu laata. Dhiira tokko akka dhaltuu himata malee an guyyaa tokko iyyuu akkanatti godhameera jedhee wallahi dubbadhee hin beeku. Maaliif yeroon biyya galu sun beektu ani himadhee hin beeku. Guyyaa tokkoof jarra kana godhanii akkana na miidhanii jedhee himadhee hin beeku. Bakka booda dubbatanii jarri dubbannaan na gaafannaan itti hime malee an guyyaa tokkoof dubbadhee hin beeku jechuudha. Ani guyyaa afuriif immoo guyyaa afur waan akkasiitiif Mustaifaa keessan ciisaa ture jechuudha. Maaliif bakka nam tokko hin jirretti bakka namni na gargaaru tokko hin jirretti jechuudha. Gaafa dhiigni kee sitti deebi'ee harki kee sitti deebi'ee sitti duulu an nama tokko nama sammuu qabu tokkodha. Yoo ofitti na waamanii yaa obboleessa koo akkanaa miti dubbiin akkanaaf akkanaa osoo naan jedhanii rukuttaa sanarra
yookiin immoo miidhaa jirna miidhan sanarra isa kanatu irra namiidha jechuudha. Maaliif obboleessi kiyya gorsa akkana na gorsi waan akkanaarra sirraa hinaan jedheetu jennaan inni kanatu irra namiidha jechuudha. Kan akkas godhame sun miidhaan isaan amma fayyee jira. Osoo garuu waan akkanaatiin natti siqtee akkas nan jettee raatte miidhaa na keessaa hin baane ta'uu danda'a jechuudha. Ilma namaa tokko rukutee yookiin immoo miidhee kabalee ajjeesee nama ta'a yookiin immoo sirreessa jettee yoo yaadde kun dogoggora. Haadha manaa kee illee rukuttee sirreessuu hin dandeessu. Yoo isheen gorsa dhageenye taate rukuttee sirreessuu hin dandeessu. Dhiisi kan biraa haadha manaa kee ishee qullaasii waliin ciiftu jechuudha. Rukuttaan nama hin sirreessu. Rukuttaan osoo nama sirreessa ta'e harree sirroofti turte. Harreetuyyuu ofiin bakka namni jedha deemti jechuudha. Gatii rukuttaa kanaaf jechuudha. Sirraa'uu hin dandeessu. Isuma akkas dhahamtuyyuu daba hojjette jechuudha harreen deemuu fayyadiddi jechuudha. Gaangee fakkeenya fudhaa luugamaa malee hin deemu jechuudha. Isuma akkas ribamu silaa kan sirraa'u fardaaf kanneen kana fakkaatan hayawaanninuun sirraa'u jechuudha rukuttaadhaan. Kanaafuu an kana dubbachuuf osoo hin taane gaafa wanti kun narratti raawwatamu Nasraa Gursum kolfaa turte. Wanti isin beekuu qabdan kolfaa turte. Kolfaa turtes nafxanyaa tokko gara biyyaa galchinee jirra jettee bookkisaa turteedha Nasraan kun jechuudha. An garuu guyyaa tokko hamaa ishee hawween beeku. Wallaahi innan kana argu baay'een nahe jechuudha. Maaliif ani akka kootti jechuudha akka nam tokkootti ani akka namaatii miti isin naan jechuu osoo hin taane ati yaana himarnaan jechuu naa wayya jechuudha. Ani akka mataa kootti akka kee osoo hin taane akka kiyyaan jiraadhaan akka obboleessa kiyyaa osoo hin taane ani akka kiyya akka mataa kiyyaatti hin jiraadha jechuudha. Jireenya koo mara hunda isaa jechuudha. Akka namaa sirbaan qolee nama dabsaadha Oromoon yeroo mammaaku. Kanaafuu akka namaa osoo hin taane akka sammuun keessi ajajan jiraadhu hin jira. Kanaafuu akka mataa kootti hamaa ilmaa Oromoo tokkoof ragahuuf takkaa guyyaa tokko keessoon kun na aaruu dhiiseen beeku. Wallaahi kakadheen isiniif malala. Maaliif inni kunis harka koo inni kunis harka kiyya. Kanan kennamoo kanan kenna. Kuni wallaalumaan. Nutu walitti hafa jechuudha. Amma sababa siyaasaatiin waan adda addaatiif jechuudha. Namni wal ajjeesa, wal fixa, wal arrabsa, wal xiqqeessa, dhiqaalaa waliin jira waan adda addaa wal rakaa. Maaliif ta'a kun? Harki harka nyaataa. Seenaa Oromoo keessa immoo wanta akkanaa ni jira waan darbee keessa jechuudha. Yaa Oromoo, yaa ijoollee koo, yaa qeerroowwan asirratti na dhageessan jechuudha. Kanaafuu Nasraa Gursum hamma gara yaada kiyyaatti yeroo deemu waa'ee Nasraa irratti kaasee guyyaa sana akka naan jedhaa turte. Baga naan jedhaa turte. Argitanii? Haqni hin haftu. Haqni baranaa kun duniyaa irratti bahaa jira waan ajaa'ibaan isiniin jedha jechuudha. Nam tokko miidhee ka'een nam tokkotti kolfeen jiraadha ofii kootiif gammadee jiraadha jettee yoo yaadde dhugaa rabbiin sitti himaa hin dogoggortee siin jedha bara. Ammas namumti nama miidhu namni miidhama namaatti gammadu miidhamuunsaa hin oolu. Hin oolu. Sirra gahuun hin oolu. Guyyaa eeggata. Akka hamma algaa siree yaamnee siree arabaarra ciifnu kana isinitti hin fakkaatana jechuudha. Guyyaa inni si mudatu jira. Guyyaa ati aafiyaa dhabdutu jira. Guyyaa rabbiin fayyaa kana sirraa fudhatutu jira. Guyyaa rabbiin adagaan taane sirraan gahutu jira. Rabbiin isinirraan hin gahin. An fakkeenyan dubbadhe jechuudha. Kanaafuu ani gammadeen beeku mucaa kanatti jechuudha. Amma Nasraa Gursum seenaa ishee tokko isiniifan dubbadha. Hammeenya osoo hin taane dhugaa jirtuun isinitti hima jechuudha. Nasraa Gursum nama dalagaa dalagu miti. Ani sirriitti waan beekuufan cubbuu hin dubbadhu jedhee waadaa isiniif seeneen jira. Nasraan guyyaa takkaaf mana dalagaa seentee mana madaamaa kana seentee dalagdee hin beektu. Tokko yaa jedha kan shemaanni ijoollee bakka dhiirolii hin jiran bakka ijoollee hin jiran deemanii waliin qaamuu qofa. Qaama'uu fi dhuguu sakkaruu kuni hojii ishee ture. Ani immoo waan beekuufan hin jedhe. Cubbuu namarra hin kaa'u gaafan jedhu cubbuu namarra hin kaa'u wallaahi. Dalagaa guyyaa tokko seentee hin beektu Nasraan jechuudha. Nasraa Gursum akkuma beekamu yookaan abbaa manaa isheetii waliltee akkana ta'uu akka mataa kootti akka yaadetti baay'een jira akka abbaan manaa yoo booksiidhaan dhahee ija baasesi abiyyituu akka keessaa qaba jawaartuu akka keessaa qaba waan adda addaa keessaa qaba jedhameetu iyyuu kanaaf itti duulamaa jira waan kafaa deeggartuuf waan badhaadhee deeggartuuf akkana taatee jedhama. Naanneffamee goofandiin banamee dooraalli kun ittiin guurama jechuudha. Yaa Oromoo kiyya diraamaa achi keessatti dalagamu an sirriitti an beeka yaa jarana. Diraamaa akkasii jira. Miila fayyisoo bee jechuudha carqiidhaan carqii isa kan cabaa sana mana mustayfaatti namni deeme
ittiin akkama musan fayyadatan jechuudha. Birrii ittiin gaafatu waan ajaa'ibaati shamarraa fayyii gaafatu akkasiin jechuudha. Kun akkanatti mukarraa kufee akkanatti bakka dalagaatti akkana ta'e akka maal jedhami wanta kana kaayiroo keessaa ni miliqa. Haa ta'u nama baay'eedhaafis immoo sobamee fakkeenyaaf ilmi namaa immoo dhukkubsata yaadara. Rakkataa baay'ee qabna immoo rakkataa baay'ee qabna. Garuu isa diraamaa akkanaatiin uummatarraa guuramtu baay'ee nama qaanfachiisa. Dhugaa rabbiin isin jedha. Otoo dhuguma goofandii barbaaduutii farankaa barbaaduu yookiin immoo akkanaan diraamaa akkanaatiin fudhachuu barbaade hamma as naga'uun fudhadhan ture. Garuu otoo rabbiin fayyaa koo naaf kennee jiru fayyaan dhabe ofiin hin jedhuwan. Otoo lubbuun jiru jechuudha. Fayyaan dhabe na gargaaraa goofandii naa banaa hin jedhuwan. Rabbiin fayyaa naa kennee na fayyifate miti. Na fayyifate miti. Amma yeroo sanatti an nama iddoo tokko irraa hafee jechuun nan danda'a. Wallahi laazim. Maaliif? Miidhama koo takkaa namatti himanne bakka miidhamee Mustafaa seen hin beeku namni amma. Anatu beeka jechuudha. Kanaafuu rabbiin koo na fayyifatee jira akkamittan goofandii isin kadhadhaa. Qabaadhus dhabus osoo aafiyaa qabu isin hin kadhadhu jechuudha. Rabbiin osoo isin aafiyaa qabdanu fuuldura namaa isin hin dhaabin hin jedha gara kootiin. Kanaafuu diraamaawwan adda addaa kana ni dalagama biyya sana keessatti kanneen akka asliitii fi reediin kun walii galaniituyyuu nan beeka sirriitti waan hin jira beekuuf isinitti maa jira jechuudha. Sobaniituyyuu ati dhukkubsattee ati ciisee jedhameetuyyuu birriin akkasitti waliif guurama jechuudha. Waliif guuramee amma namni dhukkubsataa akkuma sila jedhee ilmi namaa tokko inni dhukkubsataa Mustafaa deemeetumayyuu yaalamee fayya qorran nama qaba qorris nama qaba wanta adda addaas nama mudata waa tokko biraallee hin jiru jechuudha. Yoo dhiigames immoo waan ta'e dhaqame laxxafama waan guddaa fakkaata madaan xiqqoon shiilee manatti laxxafama jechuudha gaafa mana yaalaa dhatte biyya Masriitti jechuudha. Kanaafuu madaa waan guddaa fakkaata jechuudha. Diraamaa akkana dalaganii kan goofandiidhaan birrii akkana guuraa turan sirriittan jira beeka garuu ani hin dubbadhu jechuudha. Jarumaaf haafu mee birrichi sun jara jiraachisee birriin namarraa diraamaa dalaganii guuranu waan inni nama fayyadu mee jarumtee haa ilaalan jira. Si balleessa dhugaa rabbii haqni namaa si balleessaan jedha bara. Birriin sun fayyaa kee aafiyaa kee fuudhee bada jechuudha. Amma tokko rabbiin soba kanaan aafiyaa kee tokko si dhabsiise birrii miiliyoona sitti maddamnaa yoo itti fayyoo dhabde maal goota. Rabbiin kana kanaaf qaba. Adaraan isaa hammeenya akkana sobdanii diraamaa akkana dalaguudhaan uummata Oromoo gowwoomsanii hin nyaatinaa uummata miskiin. Mee rakkataa meeqa qabna? Kan agabuu bulaalu meeqa qabna? Jiraaf yoo sadaqaa laannee maal qaba? Bakka waan akkanaa diraamaa dalagdanii ittiin caffaruuf, ittiin qama'uuf, ittiin dhugaatii dhuguudhaaf, sakkaruudhaaf birrii uummatarraa guurtan kana amma kana yoo rakkataa tokko gargaartan miimi maal? Rabbiin biraa isin arganna. Akka Oromummaattis immoo wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu jedhama. Galata guddaadha jechuudha. Haadha keessi biyyaa jirtu hin gargaarrattu. Hamma goofandii kana bantee akkana birrii miiliyoonaa walii guurtanu kana jechuudha. Amma reedii adam yeroo tokko aan hammeenyaatiif siin jaan jiru yeroo dubbadhu dhugaarratti hundaa'eeti kan dubbataa jiru jechuudha. Reedii adam yeroo tokko kulaalitii isaa maal ta'e jedhamee ajandaan uumamee jechuudha. Dhukkuba xiqqoo asiitiif jechuudha. Amrii rabbisti dhukkubsa laala. Amrii rabbitti immoo ati dhukkuba akkanaan qabattee ofirra kaa'uun Allahu akbar an du'eera jechuudha. Wallahi yeroon akkana jedhee dubbadhu yaa ijoollee arsii kooti yaa ijoollee arragee kooti asii jirtanu na dhaggeeffattanu sagalee kiyya jechuudha. Dhugaa rabbiirra dhaabadheen sitti mara malee cubboo hin dubbadhu yoon cubboo dubbadhee bahe anaaf rabbiin na argaa jira jechuudha. Dhukkuba jechuudha dhukkuba xiqqoo siitiif yoon baay'isee dubbadhe gaariin dhufu garuu silaa nan beeka dhugaa isaa sirriittan beeka ani hin dubbadhu waan akkanaa. Garuu wanta akkana hojjetamee maaliif uummata Oromoo kana gowwoomfama laata? Gaafiidha beebi. Gaafii. Natta hafuu kan shan ta'ee dhufuu jedhe namtichi. Baay'een dubbadhu garuu Nasraa Gursum mee hamma suuraa kana ilaalaati kana booddee na maalitti faradaame mee. An gammaduufi miti. An garuu ammeenya waan ishiirra ga'e kana gammadeen beeku. Wallaahi hin gammannes. Garuu haqni amma duniyaadhumatti baati. Amma na maalitti korfaatu ta'e gaafas. An garuu hangana wal caalla jechuudha. Ani hin kofalleefis hin gammanneefis. Nan nahiifi jechuudha akka Oromummaa tokkotti akka dhiigummaa tokkotti. Numatu walitti afalal wanti kamuyyuu numa darbiti jechuudha. Mee amma suuraa kana ilaalaa. Suuraan kuni
shinti beetii yookiin hammaama keessatti jechuudha. Diraamaan kun kan dalagame jechuudha. Mee ilaalame. Mee suuraa kana ilaalaa. Mee ilaalaa. Mustayifaan akkanaa hin jiru Kaayiroo keessa anatu beeka. Mee Mustayifaan akkanaa jiraachuu Rabbiif Rasuuliidhaatiin mee ijoolleen Kaayiroo jiraattan mee kottaa na wajjin na gaafadhaa na wajjin falmaa. Mee Mustayifaa eessaatuyyuu caccabaa akkanaati mee mee ilaalaa suuraa kana jechuudha. Gaafa waan ittiin dhugdu, waan ittiin sakkartu, waan ittiin caffartu dhabde jechuudha. Akkana gabbaate ajandaa uumte jechuudha. Lubbuu ofiitti illee hin farrifti, aafiyaa Rabbiin guutuu kenneefitti illee of hin farrifti jechuudha. Mee ilaalii mee suuraan kun? Suuraan kun suuraa hammaama keessatti dalagameedha. Hammaama jechuun shitti beetii keessatti bakka shaaworrii itti galamu jechuudha kun. Argaa jirtu kunoo maggaarajaadha kun. Maggaarajaa jechuun inni diimaan isin asitti ilaaltanu kun jechuudha. Maggaarajaa. Maggaarajaa jechuun beektu hundi keessanuu. Sitaaraa jechuudha. Sitaaraa kan firaasharraa algaarra bu'uudha kun. Nan beeka sirriitti amma. Mulaayaa jedhama biyya sanatti mulaayaa jedhama. Birrii meeqaan bitama? Birrii xiqqoodhaan bitama jechuudha wanti kun. Algaarra bu'aa algaarratti qeqqeyyarama yeroo baay'ee jechuudha. Isatu hidhamee jira. Kan ammoo dhaqaniituyyuu kunoo sandaliyaa beektu miti. Si mana jala dhiyoodhuma kana suuqii. Si akkasiitii fuudhanii itti fannisan. Kun isa uffanni itti fannifamuudha. Fakkeenyaaf inni gulukoosiin irra kaa'ame sun isa uffanni itti fannifamuudha. Okay. Inni gulukoosiin immoo gulukoosii fakkaatee akkatti jiru sun gulukoosiin dhaqamee bitama. Mana haakimaa kamillee itti gulukoosiin kennetti beektee galta birrii 30 ammoo birrii amma ta'e jechuudha. Diraamaa akkanaa dalaganii yeroo jarri birriitti qeeran yeroo jarri aafiyaa ofii gurguratan yaa Oromoo isin hin qaanfattanu garuu. Nama qaanfachiisa safuu. Diraamaa akkanaa dalaganii uummata Oromoo nyaachuurra nan rakkadhee bakka diraamaa. Ammoo son kee rakkadhe nan rakkadhe yoo isin jedhe maal nan gargaartanu? Aafiyaa koo ofirraa fuuchuun qabaayi yaan sobe. Aafiyaa koo of dhoosuun qabaayi. Kirooroskii naqachuu yookaan immoo waan nama diimaa dhiiga fakkeessu dibachuun qaba. Abaaramtuu nama godha jechuudha. Kun aafiyaa kee of fuuchuu jedhama waan ta'eef. Kanaafuu Rabbiin diraamaa akkanaa keessaa Rabbiin biyyattiin sun jechuudha biyya qiyaamaan achii gad jammaru godhatti fakkaata gaafa awwala qabu jechuudha. Biyya fudha beettii jechuudha. Kanaafuu ana Rabbiin yoo dhugumate Rabbi si haa fayyisuun jedha. Garuu kun diraamaa akka ta'e sirriitti beekama jechuudha. Diraamacha sana dhiisaa. Yoo isin gargaaruu ta'e isin gargaarra. Goobandii ettan bannee gargaarsa waan nyaattu dhabde ati artistiidha. Rakkoon qabu hambaan asirraa artistii tokkodha. Akkuma Nafiisaa duraan gargaaraa turre. Nafiisaa amma aafiyaan na beekte kadhatteetti na gargaaraa na rakkataare naan gargaarre. Gargaaramtes jechuudha. Mee ati maaf diraamaa akka si dheegisse? Si geessime. Waan ittiin qamaatu dhabde. Waan ittiin dhugduu dhabde nan beeka. An sirriitti waan isin beekuuf jechuudha. Garuu rakkattanii osoo rakkanne ta'e nu gargaaraa ittiin rakkoo tokko illee qabu. Dalagaan baay'ee waan hin jirreef. Isiin kun immoo waan dubartii taateef dubartiin biyya sanatti dalagaa ni qabdi waan ta'eef yeellaateetuyyuu an hojiin qabu jechuun yeellaateetu kana dalagde diraamaa kana jechuudha. Kanaaf waan Rabbii isin abaraaru waan akkanarraa jedha waa tokko hin jedhamu tan jedhu hin jiru. Mee waan asliin dubbatu dhaggeeffadhaati. Viidiyoo aslii xiqqoo isin dhaggeessisee turtii gaariin jedha. Ijoollee koo bakka jirtanutti Rabbiin aafiyaa akkana soba akkanaatiin Rabbiin isin hin nyaachisin. Rabbiin bakka kanaatiin isin hin gahin. Waaqni koo isin eegu jechuudha. Oromoo kamii keessanuyyuu. Yoo rakkattan rakkadhe yoo jette an baasee waan hin qabu ofirraa baasee sii kenna jechuudha. Nan rakkadhe yoo jette. Garuu aafiyaan dhabeette sobdee dalagachuun Rabbiin na jedha. Nu haa baraaru jenna. Isin jaalladhaa, isiniin kabajaa, ulfaadhaa. Egaa chaayinaala keenya sabiskiraayib godhachuun hin dagatinaa. Maqaa barreessitanii akka itti seenan illee hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu jechuudha. Kunoo sheerii asirra jiru sheer gootaniituyyuu sana booda waatsaappii isiniif fida, messenjera isiniif fida. Hiriyoota jaallattaniif nu affeeraa galatoomaa ulfaadhaa. Kaayiroo kana keessa dhukkubsataan baay'ateera. Waa'ee Kaayiroo kanan isinitti himuu dhufeera. Kaayiroo kana keessa namni ni dhukkubsata. Daqiiqaa 5 booda ni fayya. Ni dhukkubsata. Ila waa tokko isinitti himu. Kaayirootti namni dhukkubsatee fayye nama 3 4 2 qofa. Namni yoo dhugaan dhukkubsate Kaayirootti hin fayyu. 5,000 qabriin qofti bitamaaf isinitti himara na dhagaa. Wallahi isuma dhugaa Rabbititti. Nama siistamaan suusii garagaraa baratee birrii kiraa manaa dhabee haftaamii ta'uuf gulukoosii eenyunuu yoo damqinnaashii godhatee mataa nama bowwaafate biyya kanatti isinitti himara. Asli na jiko Kaayiroo jira ka isinitti himaa jiru. Isinii galee. Kaayiroo keessatti
xiqqoma yoo mataan si bahuu haafatee jettee yookiin nyaata guyyaa lama sadiitiin ajibbisiisee jettee mana hakimaa dhayite gulukoosii sittiidhan. Sistama aktiivistoonni Kaayiroo haarawa fidan tokko jira. Aktiivistoota Kaayiroo.